Network oduu dilees littama ansara sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina Arsii aanaa Muneessaa ganda Daamuu Dhimbibbaa jedhamutti dargaggoo maqaan isaa Abdul Majid Waaqoo jedhamu haala suukaneessaa maatii isaa fuulduratti ajjeefamuun himame. Aanichatti gocha humnoonni mootummaa uummata irratti raawwataa jiraniin jiraattonni yaaddoo guddaa keessa jiru. Usman Baayyoo dabalata qaba. Godina Arsii aanaa Muneessaa ganda Daamuu Dhimbibbaa jedhamutti daddarri ganna 18 kan maqaan isaa Abdul Majid Waaqoo Morkii jedhamu mana jireenyaa isaatii gadi baafamuun humnoota mootummaatiin maatii isaa fuulduratti ajjeefameera. Miseensa maatii mucaa kanaa kan ta'e namni tokko bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif akka ibsetti waxabajjii tokko barkum 2021 galgala poolisoonni humna addaa Oromiyaa mana manarra deemanii shanee baasaa jechuun sakattaa turuu ibsuun dargaggoon amma ajjeefame kun ammoo nama baatii afurii waliif dhukkubsatee magaalaa Sallattii mana yaalaa turuun qeetti deebi'ee sireerra ciisaa ture harkisanii manaa gadi baasanii haala sukkanneessaa ta'een ajjeesan jedheera. Aanaa Muneessaa gandoota garagaraatti asiin duras sababa abbaa torbee fi shanetu as keessa qubatee jira jedhuun uummanni humnoota mootummaatiin hiraarfamaa akka turan eeruun manneen hawaasaa ibiddaan barbadeessuu dabalatee ajjeechaa reebichaa fi hidhaan jumlaan hammaatee jiraachuu yeroo garagaraatti jiraattonni haala keessa jiran himaa turaniiru. Dargaggoon ajjeefame kun awwaalchi isaatis sirnaan akka raawwatamne humnoonni sirnichaa ittisaa turuu kan himan maddeen boromtaa gaafa ajjeefametti maatii keessaa namoonni hagoon qofti fuudhanii akka awwaalan himameera. Doorsisa waraana mootummaa kanaanichatti bobbaafame kana jalaa baqachuun dargaggoonni gandoota hedduu qe'ee isaanii gadi lakkisanii iddoo biratti dhokatanii jiraachuus namni odeeffanne kun ibseera. Namni ajjeefame kun ijoollee umrii 18 kan Abdul Majid Waaqoo Morkii jedhama. Nama algaa gubbaa ka'uu hin dandeenyedha mucaan kun beekes. Fuudhamee akka harkisanii gabbaasanii ala ajjeesanii biraa deemanii. Torbaan tokkoon duras aanaa Muneessaa ganda Heeballaaqichaa jedhamutti uummata guuza ba'uun midhaan aramaa turan irratti humnoonni mootummaa dhukaasa banuun lubbuun namoota lamaa akka darbite gabaasuun kennanii yaadatama. Godina Harargee bahaa aanota garaagaraa keessatti mootummaan bilisiginaa hojjettoota mootummaa walitti qabuun kaardii filannoo tokkoon namaatiif kaardii 5 hiraa jira jedhame. Oduma walqabateen godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti humnoonni mootummaa namoota nagaa hidhatti guuraa jiru. Neema Umar waan qindeessite qabdi. Godina Harargee bahaa aanota garaagaraa keessatti mootummaan bilisiginaa hojjettoota mootummaa walitti qabuun kaardii filannoo tokko namaatiif kaardii 5 itti hiraa jiraachuu maddeen gabaasani. Uummanni filannoo bakka bu'aan keenya keessa hin jirre kaardii filannoo hin fudhannu jechuun didaa turuu kan yaadachiisan maddeen mootummaan kanaaf akka waan uummanni kaardii fudhatee fakkeessuuf kaabinee fi hojjettoota mootummaa hunda kaardii 5 itti kennuun mallatteessisaa jira jechuun himu. Gama biraatiin magaalota godina Harargee bahaa kanneen akka Awwadaay, Aanaa Dirree Xayyaaraa, magaalaa Harar, Haramaayaa, Dhangaggoo, Qarsaa, Qullubbii, Baroodaa, Laangee, Watarii fi magaalaa Dirree Dhawaa gandoota garaagaraa keessatti hidhaa fi reebichi bifa wal fakkaatuun dargaggoota irratti raawwatamaa jiraachuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Akkasuma reebichii fi nama hidhuun jabaatee kan itti fufee jiru ta'uu isaati. Awwadaay keessatti reebichi humna addaatii fi akkasuma poolisii idileetiin kan raawwatamaa jiru ta'uu isaati. Ijoollee hedduun hidhamaa jiranii akkasuma aanaa dirree xiyyaaraa ganda 9 keessatti qeerroon hedduu adamfamee hidhamee gandarraa ari'amee warra gandarraa baqatee ba'e ilmaan keessa fidaa jedhanii haadha abbaa hidhaa kan jiran ta'uu isaati. Akkasuma magaalaa Harar keessatti sa'aatii 2 booda karaa irratti makiinaanis hin deemtu namni hin argamu. Shifeerota ammarreessa irratti keellaa dhaabanii keella irratti shifeerota hedduu gabbuusanii cafaqanii. Oduma walqabateen godina Jimmaa aanaa Geeraa keessatti barsiisonni humna tikaa mootummaatiin hidhamaa jiraachuun himame. Hidhaan kun barsiisota dabalatee hojjettoota mootummaa fi hawaasa irratti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u barsiisaa Saabit Abbaa Luleessaa, barsiisaa Firaa'ol Phaawulosii fi hojjettoonni mootummaa hidhamaa akka jiran odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Hidhamtoonni kunneen godina Jimmaa aanaa Geeraa magaalaa Ciiraa jedhamtu keessatti akka hidhamantu dhaga'ame. Oromiyaa godinootaa fi aanota akkasuma magaalota garaagaraa keessatti hidhaa fi reebichi humnoota tikaa mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jiraachuu gabaasaaleen maddeen keenyarraan dhaqqabaa jiran ni mirkaneessa.
Oduu biraatiin humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa saamicha qabeenyaa Oromoota Walloo irratti raawwataa jira jedhame. Aanaa Hartummaa Fursee iddoo addaa Qacimeedaa jedhamutti nama loon tiksu kan maqaan isaa Muhammad Yusuf jedhamu irratti dhukaasa banuun loon 25 saamuun gabaafameeti jira. Qabeenya uummataa humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa hidhannoon deeggaramuun saamaa kan jiru yoo ta'u rakkoo kana komaandi poostii naannicha hoogganutti uummanni himatus furmaanni hanga ammaatti hin argamne. Hidhannoo Oromoota Walloo irraas hiikama akka jiru jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Mootummaan federaalaa gama isaatiin godinichatti olaantummaa seeraattu geggeeffamaa jira jechuun yeroo garaagaraatti dubbataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasni kan Faayiza Eliyaasiin. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Adan waajjira United Nation High Commission for Refugee duratti hiriira bahuun gaafii mirga baqattummaa gaafachaa jiran humnoota tika biyyattiitiin rakkoon garaagaraa irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafame. Gama biraatiin dubartoonni fi baqattoonni imala baqaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiranii fi saamtotaan qabamanii mallaqa ergisiisaa jedhamanii akka hidhamaa jiran OMN odeeffatee jira. Niima Umar waan qindeessitee qabdi. Namoota waraana mootummaa biyyattiitiin reebichi hamaan irratti raawwatame keessaa dargaggoo Yahyaa Muhammadii fi Ibrahim Mustafaa kanneen jedhaman miidhaan cimaan irra gahuudhaan baqattoota kanneeniin mana yaalaa geeffamanii waldhaansarra akka jirantu himame. Baqattoota Oromoo kan biyya sanaa irraa biyya Yemen kan sanaa irraa gara Adan dhufe obboleessa keenya tokko maqaan isaa Ibraahimii arrallee gartee nama biraattuman jechuudha. Innillee gartee amma karaa mana yaalaa kutaniini. Akkasuma kalee isaas gartee akkasumatti reebichaa fi tumichi nurra gaggeeffamaa jira. Hiriirri akkuma itti fufetti jira. Hanga ammaatti gartee waajjirri isaa wanni inni nu godhe kan jirtu jechuudha. Suniif gartee ilmaan Oromoodha warreen addunyaa jirtan sagalee akka nuuf taatan gartee dhaamsa dabarfanna. Gama biraatiin dubartoonnii fi baqattoonni imala baqaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiranii fi saamtotaan qabamanii maallaqa ergisiisaa jaamanii akka hidhamaa jiran odeessi OMN dhaqqabe ni mul'isa. Dubartoonni 5 dallaalotaan qabamanii ji'oota 5 hanga 8 hidhamanii kan turan yoo ta'u erga reebichi cimaan irratti raawwatee ture booda waxabajjii 1 bara 2021 konkolaataan fe'amanii magaalaa Adan waajjira UNHCR fuula duratti gannaqamuu maddeen OMN itti himanii jiru. Waan Oromoodhaa warreen gartee biyyarraa baqatan shamarran nama 5 jedhanii asii gannaqan jechuun waajjira UNHCR kan Adan duratti jechuudha. Shamarran kun ji'a 8tiif ji'a 9liif mana gartee hoosha jaamu kan dallaalonni itti nama buusan kan gartee abbootiin warri namoonni gartee Yemeniidhaa kireeffatanii achitti hawaalaa maallaqa gartee akka isaan hawwalan maallaqa akka isaan buusan isaan gooyisaa turan. Ichi keessa gartee ji'a 8 maallaqa buusaa jechuudhaan reebichaa fi tumichi adda addaa irratti gaggeessuun shamarran kun miidhaa garaagaraa irra ga'ee jira. Hir'inni qaamaa ija gartee beeysuun akkasumatti miila laamsheessuun akkasumatti gartee qaamni isaanii jiru jechuudha. Amma ijoolleen gartee du'aa fi jiruu keessa jiran jechuudha. Mana hidhaa dallaalonni namoota walitti qabanii qarshii buusisan sana keessatti ilmaan Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman akka argaman himuun walumaa galatti haalli baqattoonni Oromoo biyya Yemen jiranii akkaan yaaddeessaa ta'uu himani. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen kanneen ajjechaa suukkanneessaa tibba dabre baqattoota mana hidhaa jiran irratti raawwatame sababeeffachuun hiriira mormii bahanii magaalaa Sanaatti waajjira UNHCR fuula dura baatii 2 turan dirqisiifamanii gara Adanitti geeffamuun erga Adan ji'a 2 turanii booda achi kaafamuun qarqara baharaatti naqamanii dhibee garaagaraatiif saaxilamanii jiraachuun isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dubbii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma qoqqobbii fiizaa USN aangoota Itoophiyaa irra keessa irratti dubbate mootummaa Itoophiyaa bakka hin bu'u jedhe. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbii falmisiisaa dubbachuun kan beekaman yoo ta'u tibba darbe sagantaa kilabii kubbaa miilaa Faasil deeggaruuf qophaa'e irratti Ameerikaa yoo qeeqan fiizaan dhorkamee jira. Ana na hin ilaallatu anis isaan hin beeku isaanis nan beekani mooyyalee fi adawaa dhaquuf fiizaa na hin barbaachisu yoo jedhu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Haasan kuni ejjennoo mootummaa Itoophiyaa hin qabu jechuun dubbatee jira. Bal'inni isaa akkasitti dhiyaata.
Torbee tokko dura bulchiinsi Ameerikaan goota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa uggura viizaa irra yommuu kaa'u deeggarsa dinagdee fi nageenyaa Itoophiyaaf kennu daangessee ture. Bulchaan guddaan Ameerikaa Joo Baayiden dhukaasni madaa siyaasaa fayyisuu hin danda'u dhukaasa dhaabaa araara biyyaalessaa buusaa jechuun ibsa mootummaa Itoophiyaa irratti baase. Gareen bilisiginnaa Itoophiyaa bulchuu waamicha araaraa gareen dimokiraatota Ameerikaa bulchuu taasise fudhachuu diduun uummata hiriira yoo baasu Ameerikaan harka isii Itoophiyaa irraa haa kaaftu jechaa jirti. Finfinneen yaamicha bulchitoota Ameerikaa lagachuun suuraa bulchitoota Chaayinaa fi Raashiyaa qabachuun hiriira balaaleffannaa Ameerikaa adeemsifte. Chaayinaa fi Raashiyaan ejjennoo manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan Yuunaayitid Neeshin dhimma Tigraay wal qabatee qaban mormuun akka fashalaa'u kan godhan yommuu ta'u biyyoonni lamaan kun Ameerikaa mormuun beekamu. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ameerikaa gara nyaara wal guuruutti yoo ce'u Itoophiyaan fuula isii gara biyyoota USA qeeqanii deebifataa jirti jedhamee dubbatama. Dippiloomaatiin olaanaan Itoophiyaa fi dubbii himaan ministeera alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftiin dhimma kanarratti deebii kennaniin Itoophiyaan michuu biraa barbaadataa hin jirtu jechuun dubbate. Qoqqobbii bulchiinsi Joo Baayiden bulchiinsa Abiyyi Ahmad irra kaa'ee hordofee dubbii falmisiisaa dubbachuun kan beekaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan viizaan dhorkamee jira ani isaan hin beeku isaanis na hin beekanii Mooyyalee fi Adawaa dhaquuf viizaa na hin barbaachisu jechuun tarkaanfii Ameerikaa busheessuuf yaale. ያው ቪዛ ተከልክሏል። እኔን አያውቁኝም እኔም አላውቃቸውም ስለዚህ ብዙ አይመለከተኝም። ሞያሌና አድዋ ለመሄድ ቪዛ አስፈልገኝም። itti fufuun kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa Ameerikaan qamadii naqazaan nyaate nutti ergitee viizaan qamadii naqazaan nyaate nurraa hambisaa yoo nutti hafe wayya jechuun Ameerikaa yoo qeequ gara tokkoon qamadii tortore uummata isaaniitiif akka raabsaa turan dubbate. Obbo Shimallis yeroo itti gaafatamaa waajjira ministeera muummee turan Muummicha ministeera wajjin USA dabalatee biyyoota garaagaraa irra deemaniiti jiru. Dhugaan jiru kana ta'us Ameerikaan na hin beektu anis Ameerikaa hin beeku qoqqobichi na hin ilaallatu jechuun isaanii akka pirezidaantii naannoo Amaaraa Aganyoo Tashaagarii fi hooggantoota waraanaa Itoophiyaa milishaa fi humna waraanaa Itoophiyaa hin hoogganneem oggurichi ana hin ilaallatu jechuu isaaniiti jechuun hiikaan kallattii garaagaraatiin itti kennamaatii jira. Dubbi himaan ministeera alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftiin ibsa roobii darbee kenneen haasa'an ga'a olaanaa naannoo Oromiyaa ejjennoo mootummaa bakka hin bu'u jechuun dubbate. Namoonni dhuunfaa yaada kennuu danda'u garuu haasaan isaanii ejjennoo mootummaa kan calanqisuu miti jedhanis obbo Shimallis Abdiisaa qondaala olaanaa bilisiginnaa akka ta'ee fi ejjennoo paartii bilisiginnaa kana irraan adda akka hin taane xiinxaltootaan dubbatamaatii jira. Oduu biraatiin biyyoonni Awurooppaa hedduun jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabsuu waliigaluu isaanii ibsameetii jira. Sababa yakki duguggaa sanyii dhala namaa raawwatamaa jira jedhamee fi gaaga'ama namoomaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf mariirra kan ture gamtaan Awurooppaa miseensonni gamtichaas yaamicha dhukaasa dhaabuu taasisaatii jiru. Miseensonni gamtaa Awurooppaa yaamicha dhukaasa dhaabuu taasisan Jarman, Firaansi, UK fi Poolaand keessatti argamu jedhameetii jira. Gabaasa qindaa'e Muhammad Faantaalleetoo dubbisa. Biyyoonni Awurooppaa hedduun jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhaabsisuuf waliigaluu isaanii ibsaa jiru. Itoophiyaa keessatti rakkoon siyaasaa jabaan dhalatee hammaataa deemee addatti immoo Tigraay keessatti waraanni hammaachuun hawaasa idil addunyaa balaaleffannaa cimaan mootummaa bilxiginnaa irratti kaasee jira. Sababaan yakka duguggaa sanyii dhala namaa irratti raawwatamaa jira jedhamee fi gaaga'ama namoomaa biyyattii keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf mariirra kan ture gamtaan Awurooppaa miseensonni gamtichaas waamicha dhukaasa dhaabuun taasisaa jiru. Haaluma kanaan mootummaan Jarmanii ibsa karaa imbaasii biyyattii Finfinnee jiru baaseen rakkoo siyaasaa Itoophiyaa hedduun yaaddessee jira jechuun gochaa suukanneessaa Tigraay keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuuf biyyoota biroo wajjin hojjetaa akka jiru ifa godheeti jira. Mootummaan Jarman biyya Faransaay dabalatee biyyoota biroo wajjin dhiibbaa gochaa akka jiru kan ibsa yoo ta'u rakkoon siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru baay'ee rifaasisaa ta'uu himeera. Bifuma wal fakkaatuun mootummaan Ingiliz karaa bakka bu'aasaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin ibsa balaaleffannaa jabaa mootummaa Itoophiyaa irratti baasee jira. Sababa uggura gargaarsa namoomaatiin uummanni miiliyoonotaan beelaaf saaxilamee jira kan jedhe ibsi mootummaa Ingilizii kun ajjeechaa suukanneessaa gudeeddii fi saamichi itti fufuun haala jiru akkaan hammeessee jira jechuun komii guddaa kaase. Faransaay gama isiitiin ibsa baafteen jeequmsi siyaasaa Itoophiyaa addatti immoo waraanni Tigraay keessaa hammaachuun gaaga'ama namoomaa suukanneessaa ta'e hordofsiisaa jira jechuun waamicha dhukaasa dhaabuun taasiftee jirti. Humnoonni naannicha keessatti wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuun
gargaarsa moomaaf karaa banuu qabu kan jette Faransaay mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuuf biyyoota biroo wajjin tumsa uumuu isii beeksiftee jirti. Miseensa gamtaa Awurooppaa biroo kan taate biyya Poolaandis ibsa karaa haajaalaa biyyattii baafteen hokkara siyaasa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru cimsitee balaaleffattee uummata Itoophiyaa keessatti miidhamaa jiru biraan dhaabbadha jechuun ejjennoo isii fagootee jirti. Mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuuf waamicha idila addunyaa nan deeggara kan jette Poolaand dhukaasni tattamaan dhaabbatee gargaarsa uummata Tigraay keessatti miidhamaa jiru akka dhaqqabu dursa kennamuu qaba jechuun gaafattee jirti. Baatilee dabran hedduu siyaasa Itoophiyaa irratti ibsa hedduu baasaa kan ture gamtaan Awurooppaa ejjennoon biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa mul'ataa jiru kunis qophii gamtichi mootummaa Itoophiyaa irratti qoqqobbii jigsuuf qabu kan agarsiisudha jedhamaa jira. Ameerikaan torbee dabran qoqqobbii viizaa fi ugura diinagdee bal'aa mootummaa bilxiginnaa irratti buusuun kan yaadatamu yoo ta'u gamtaan Awurooppaa tarkaanfii fakkaataa fudhata taanaan gareen mootummaa bilxiginnaa balaa guddaaf saaxilamuu akka danda'u dubbatamaa jira. Oduu maddeen alaa irraa arganneen Suudaan Umar Hassan Albashir dabalatee shakkamtoota yakka duguggaa sanyii mana murtii idil addunyaaf dabarsitee akka kennitu gaafatamte. Suudaan pirezidaantii duraanii Umar Hassan Albashir fi tumsaa isaa Ahmad Haruun dabarsitee International Criminal Court yookaan mana murtii yakkamtoota idil addunyaatti akka kennitu abukaattoon mana murtii addunyaa Faatu Suudaan gaafateeti jira. Gabaasa maddeen irraa qindeessine akkasitti isinitti himna. Suudaan Umar Hassan Albashir dabalatee shakkamtoota yakka duguggaa sanyii mana murtii idil addunyaaf dabarsitee akka kennitu gaafatamte. Suudaan pirezidaantii duraanii Umar Hassan Albashir fi tumsaa isaa Ahmad Haruun dabarsitee International Criminal Court yookaan mana murtii yakkamtoota idil addunyaatti akka kennituuf abukaattoon mana murtii idil addunyaa Faatu Suudaan gaafate. Michuun duraanii Itoophiyaa fi kan amma mana hidhaa Kaartuumitti argamu Umar Albashir shakkamaa olaanaa yakka waraanaa fi duguggaa sanyii Daarfuur jedhamuun mana murtii yakkamtoota idil addunyaatti himannee irratti banameeti ture. Hoogganaan hidhattoota Jaanjiid Abdurrahmaan kan maqaan isaa Alii Kusheet jedhamuun waamamu ofii isaatii bara darbee mana murtii yakkamtoota idil addunyaa yookaan International Criminal Courtitti harka kennateeti ture. Abukaattoon mana murtii yakkamtoota idil addunyaa Faatu Suudaan torbee darbee erga Daarfuur daawwatanii booda himannaan hoogganaa milishaa Jaanjiid Alii Kusheet irratti akka banamu hubachiisanii. Akka lakkoofsa warra Faranjootaatti bara 2003 hidhattoonni Daarfuur mootummaa Suudaan dhiibbaan irratti adeemsee jechuun lola eegalan mootummaan Suudaan Umar Hassan Albashiriin durfamu horsiisee bultoota Arabootaa hidhachiisuun garee gara jabeeyyii Jaanjiid jedhamu uumuun